Ashamaar kafuuni akka mirtana kabajamtootaa fi jaallatamtoota maatiiwwan Hiliif Miidiyaa kanneen biyya alaa biyya keessa jirtan hundumti keessan guyyaa har'a oduu biyya alaa fi biyya keessaa qabannee isiniif dhiyaanne an oduu waliin Haydar Abdii Bilisummaati. Dura dursuudhaan hangafoota oduu. Godina Baalee Aanaa Diinshootii dargaggoon Saadiq Haji Ibrahim tibbana darbee osoo konkolaachisaatiin jiru rasaasaan lubbuu isaa dabruu isaa ni beekama. Erga lubbuu isaa dabartee booda qorannoodhaaf reeffi isaa gara handhuura Oromiyaa magaalaa Finfinnee geeffamuus ni yaadatama. Godina Baalee Aanaa Diinshootii guyyaa har'aa sirni awwaalchaa taasifamee jira. Itoophiyaa keessatti guyyaa har'aa qofa vaayirasii COVID-19tiin namoonni 8 lubbuu isaanii dhabanii jiran. Al-Qaayidaa yeroo Ameerikaan tasgabbii dhabde kanatti fayyadamuudhaan namoota muslima tahanii fi muslima hin taanes ifaan ifatti dubbisuudhaan rakkoo fi hacuuccaa akkasuma gabrummaa isaan keessa jiraachuu waan dubbisan fakkaatan. Biyya Naajeeriyaa magaalaa kutaa bulchiinsa Kaanootti kan argamtu waggaa tokko keessa qofatti dubartoota 40 dirqisiisan namtichaan gudeedaatiin ture to'annaa jala oole. Amma oduu bal'innaan. Godina Baalee Aanaa Diinshootii dargaggoon Saadiq Haji Ibrahim tibbana darbee osoo konkolaachisaatiin jiru rasaasaan lubbuu isaa dabruu isaa ni beekama. Erga lubbuu isaa dabartee booda qorannoodhaaf reeffi isaa gara handhuura Oromiyaa magaalaa Finfinnee geeffamuus ni yaadatama. Godina Baalee Aanaa Diinshootii guyyaa har'aa sirni awwaalchaa taasifamee jira. Dabalata oduu kana Numeer Hussein. Godina Baalee Aanaa Diinshootii dargaggeessa maqaan isaa Saadiq Haji Ibroo jedhamu tibba darbee humna poolisii Oromiyaatiin ajjeefamuun isaa ni beekama. Haa ta'u humni poolisii dubbii faallisuuf yaaluu milkaa'uu fi haqa jirtu jallisuu hin dandeenye. Reeffi Saadiq Haji Ibroo qorannoo Finfinnee ergameen booda humni poolisii Oromiyaan ajjeefamuun ifoome. Reeffi Saadiq Haji Ibroo guyyaa kaleessaa Finfinnee irraa akkuma deebi'een awwaalcha ganda dhaloota isaanii Abbakaratti raawwatu yeroo jedhamutti guyyaa har'aa humni mootummaan bobbaase namoota roobee walta'ii fi diinshoo irraa dhufan dhorkuun atakaroo uumuun isaa himame. Kanumaan wal qabatee qarree fi qeerroon akkasumas jaarsoleen bakkuma jiran irraa mormii fi daandiiwwan cufuun akkasumas dhaadannoo adda addaa dhageessisuun mormii jalqaban. Kanumaan wal qabatee humni mootummaan uummata haa shororkeessuuf bobbaase uummata nagayaa ilmaan hiyyeessaa du'a isaa gaggeessuuf ba'e kana aarii fi gaddaan guutamee jiru irratti dhukaasa banuun akkasumas summaawaa gaazaa itti darbatuun yeroo ammaa namni tokko rasaasaan dhawamuun ambulaansiin gara magaalaa roobee yeroo ergamu namoota hedduu summaawaa gaazaan dararaa jiraatuun ifoome. Bifuma kanaan kutaalee Oromiyaa hunda keessatti fincilli gabrummaa ofirraa faccisu dhoohuun isaa akka hin hafne mootummaan jala muree beekuun sirna moofaa wayyaaniin ijibbaatte kana uummata irratti fe'uu dhiisee rakkoo jiru uummata wajjiin gadi taa'ee mari'atee furuu qaban dhaamsa kenna. Haaluma kanaan wal qabatee godina Gujitti humni poolisii Oromiyaa mana qonnaan bultootaa gubuun dhaadannoo adda addaa dhageessisuun dhiichisaa viidiyoon waraabaa suuraa nu kaasaa jechuun sagalee jibbiinsaa yookiin amala waraana biyyattii irraa hin eeggamne mul'isuun dhiichisan. Mootummaan naannoo Oromiyaa Shimallis Abdiisaa akkasumas itti gaafatamaan Koomishinii Poolisii Oromiyaa fi bulchiinsi godinaa Abarraa Buunoo itti gaafatama jalaa akka hin baane hubatanii gocha gara jabeenya akkanaa uummata kana irratti raawwachuun haa itti fufan. Afaan Oromoo haasawaa ilmaan Oromoo rafarraa fixa. Qabeenya ilmaan hiyyeessaa barbadeessa. Oromoo gabroomsuun imantaane seenaa isa jalaa hin baane jalatti kuftu. Mootummaan farra dimokiraasii ni kufa. Mootummaan dimokiraatawaa ni dhaabata. Itoophiyaa keessatti guyyaa har'aa qofa vaayirasii COVID-19tiin namoonni 8 lubbuu isaanii dhabanii jiran. Sa'aa 24 darban keessatti qorannoo samuudaa 5648 hojjetameera. Ministeerri Fayyaa Dr. Liyaa Taaddisee dabalata oduu kanaa Bilisummaa Hayyuu Hussein. Itoophiyaatti namoonni 8 vaayirasii koronaa lubbuun darbeera. Finfinnee waxabajjii 13 2020 Hiliif Miidiyaa. Qorannoo sa'a 24 gaggeeffameen namoonni 268 vaayirasii koronaan qabamuu ministeerri fayyaa beeksise. Sa'aatii 24 darbe keessatti qorannoon samuudaa 5644 hojjetameera jedhan ministeerri fayyaa Dr. Liyaa Taaddasaan. Namoonni 268 keessaa 177 dhiirota yoo ta'an 91 dubartoota. Umriin isaanii waggaa tokko hanga 90 keessatti kan argamu ta'uu Dr. Liyaa Taaddasee beeksisaniiru. Lakkoofsi namoota vaayirasichaan qabamanii 3166 ga'eera.
Namoonni 8 ammoo Finfinneerraa lubbuun darbaniiru. Namoonni 4 sumudaree faarraa fudhatameen mirkanaa'e. Namoonni 267 lammii Itoophiyaa yommuu ta'an tokko lammii biyya alaatis jedhan. Namoonni vaayirasichi irratti argame keessaa 232 Finfinneerraa 5 naannoo Hararii 8 naannoo Amaaraa 6 naannoo Tigraay 2 naannoo Kibbaa 12 naannoo Oromiyaarraa 2 naannoo Affaar 1 naannoo Beenishaangul Gumuuz ta'uu ibsameera. Itoophiyaan hanga ammaatti qorannoo sumudaa 176,504 gaggeessiteetti. Hanga ammaattis lubbuun namoota 55 darbeera. Namoonni 44 dandamataniiru. Waliigala namoonni 495 dandamatanii jiru. Namoonni 39 hordoffii yaala cimaa keessatti argamu. Waliigalaan amma vaayirasichi kan irra jiru namoota 2,614 ta'uu beeksiseera. Oduuleen biyya keessaaf qabanne guyyaa har'aa tana fakkaatti amma kallattii mangara oduulee biyya alaatti isin dabarsan nu faana turan affeerateenya. Alqaayidaa yeroo Ameerikaan tasgabbii dhabde kanatti fayyadamuudhaan namoota muslima tahanii fi muslima hin taanes ifaan ifatti dubbisuudhaan rakkoo fi hacuuccaa akkasuma gabrummaa isaan keessa jiraachuu waan dubbisan fakkaatan. Alqaayidaa yeroo Ameerikaan tasgabbii dhabdu kanatti akka carraatti itti fayyadamuun namoota muslima tahanii fi hin taane illee dubbisuun akka isaan hacuucamaa jiran ibsatti yaaduu taasisaa jira. Gareen kun barruu waan ummaa jedhamu intarneetiin bahuun suuraalee Joorji Filooyidii fayyadamuun daandiiwwan Ameerikaatti ergaa isaanii dabarfachaa jiru. Ergaa namoota biyyattii keessa jiraniif dabarseen Ameerikaan ni kufti, sirni siyaasaa dinagdee akkasumas hawaasni isii ni diigama. Hiriirri mormii meeshaalee hidhannoo taasifamu guutuu Ameerikaatti ni ta'a fi wal waraansi waan oolu miti jedha barreeffamichi. Ergaan tokko akkas jedhe, warri diimokiraatotaa isin hin gargaaran, nuti garuu isin gargaaruu dandeenya. Paartileen siyaasaa murtee mana marii federeeshinii morman, yaa pirezidaantii keenya, yaa aboosiin jennee bilisa nu baasi. Gaazixeessituun BBC Monotoriniingaa kan taate minal alammii garee Alqaayidaa ISC jidduu garaagarummaan ni jira jette. ISC'n tasgabbii dhabuun Ameerikatti gammachuu qaba. Akkasumas tasgabbii dhabuun kun gara biyyoota birootti ce'a jedhe ragaan. Alqaayidaan garuu lammiilee Ameerikaa dubbisuudhaan akka isaan islaamummaa hin hordofin jijjiiramanii hojjechiisuu akka hordofan barbaadaa jette minaan. Barreeffamni barraa'e sun nama taatee Ameerikaa keessatti adeemaa jiru haalaan beekuun barreeffame. Deebi'uuf carraaqii taasifamu waggoota dhiyoo as Alqaayidaan morkattoota ISC haguugameera. Yuunivarsiitii Kolleejjii Laandan irraa Dr. Shiraaz Mahaar Alqaayidaan amma sochii akka tasaa jiru mul'isu yaadarra jira jedhamee amanu. Yeroo ammaa kanatti hiriira jibbaa sanyiiwwan taatee guddaadhaan kunis guutuu addunyaa irratti kan dhiibbaa geessisaa jiruu fi taatee siyaasaa fi miidiyaalee ol ta'ee adda irratti dhiibbaa fiduudhaan jedhan Dr. Mahaar. Kanaafuu Alqaayidaan gara bakka sanii deemee ilaala. As jira kunoo jechuuf yaalaa jiru. Gareen Alqaayidaa yeroo Osaamaa bin Laadiin hoogganamu sanitti Ameerikatti gocha shororkeessummaa seenaa biyyattii keessatti isa hamaa ta'e fulbaana bara 2001tti raawwateera jedhe. Biyya Naajeeriyaa magaalaa kutaa bulchiinsa Kaanootti kan argamtu waggaa tokko keessa qofatti dubartoota 40 dirqisiisan namtichaan gudeedaatiin ture to'annaa jala oole. Dabalatu kana akka hin taanutti isiniif qindeessine. Naajeeriyaa magaalaa kutaa bulchiinsa Kaanootti argamtu keessatti namichi waggaa tokko keessa dubartoota 40 dirqisiisee gudeedee ture to'atamuun ibsame. Magaalaa Daangooraa kaabaa Naajeeriyaatti argamtu keessatti haati tokko namicha kana ijoollee ishii waliin kutaa ciisichaa keessa akka qabattee dubbii himaan poolisii Abdullaahi Haruunaa dubbataniiru. Namichi kun yeroo miliquu yaalus ollaan birmatee hordofamuun erga qabameen booda to'annoo jala oolfamuu isaa dubbii himaan poolisii kun ibsaniiru. Akka poolisiin jedhetti namichi kun dubartoota umriin isaanii waggaa 80 ta'an hanga daa'ima waggaa 10 dabalatee akka dirqisiisaa gudeeduu irratti raawwateera jedhe. Ajjeechaan barattuu waldaa keessatti raawwatee dheekkamsa kaase. Gudeeddiin mucaa durbaa ganna 12 namoota 12 to'ataman miidhaa dubartoota irra gahaa jiru dhiyeenya kana Naajeeriyaatti dheekkamsa jabaa kaaseera. Kanarraa ka'uunis namoonni kuma hedduutti lakkaa'aman mallattoo walitti qabuudhaan We are ready mata duree jedhu yakkaawwan dirqisiisaa gudeedaa fi ajjeechaa dubartoota irratti raawwatamu mormaniiru jedhe.
Daangooraan Naayijeeriyaatti kutaa bulchiinsa Kaanoo keessatti magaalaa argamtu yoo taatu Kaanoorraa kiiloomeetira 85 fagaatti. Naannoon sun magaalaa irraa kan fagaattee argamu waan ta'eef poolisiin dafee qaqqabuudhaaf mijataa akka hin taane riippoortar BBC Al-Mansuur Abubakar gabaase. Namichi kun to'atamuu isaa tarkaanfiin gaariidha. Yeroo kanatti jiraattonni Daangooraa baay'ee gammadaniiru. Hayni sirrii ni argamas jennee abdii qabna jechuun dubbatan bulchaan magaalattii Hamaduu Yaahuu. Jiraattonni naannoo sanas dallarraan utaalanii seenuudhaan namoonni dubartoota gudeedan akka jiran dhaga'anii waggaa darbe manuma ofii keessa taa'anillee yaaddoodhaan akka dabarsan ibsataniiru. Amma ija keenya dunuunfannee rafna jechuun dubartiin tokko BBCtti dubbatteetti. Bu'aan qorannoo bara darbee Naayijeeriyaatti gaggeeffame tokko akka agarsiisetti dubartoota biyyattii keessatti argaman 3 keessaa tokko hanga umriin ishii waggaa 25 qaqqabutti yoo xiqqaate si'a takka miidhaan saalaa ishii mudate jedheen. Biyya Yaman keessatti miidhaan baqattoota gaafa Afrikaa irratti yeroo gara yerootti hammaachaa jiraachuu dubbatan. Biyya Yaman keessatti baqattoonni gaafa Afrikaa irra sababa garaagaraatiin dararaan garaagaraa hammaachuu himan. Biyya Yaman keessatti dhiitaa mirga dhala namaa baqattoota Afrikaa irra gahaa jiru haalaan kan nama yaaddessuudha jedhan. Sababa addaatiin baqattoota naannoo gaafa Afrikaa irraa biyya Yaman keessa jiraatan yeroo adda addaa iddoo mana jireenya isaaniitti iddoo hojii karaa gubbaa osoo deeman hidhamtoota Yamaniitiin qabamanii mana hidhaa biyyattii kan naannoo adda addaa keessatti argamu. Waggoota dheeraa murtii tokko malee hidhamanii rakkifamaa akka jiran odeeffannoon qaama dhimmicha kana keessa beekan irraa hubatameera. Mana hidhaa Al-Markazii jedhamuun beekamu kan magaalaa sanaatti argamu keessatti waggoota dheeraadhaaf namoota baqattoota lakkoofsaan baay'ee mana hidhaa kana keessa akka jiran himamaa jira. Baqattoota keessaa kanneen Oromoo ta'an dhiiraa fi dubartoota hedduun akka mana hidhaa kana keessatti rakkoolee cimtuuf saaxilamaa akka jiran warreen dhimma kana itti dhiyeenyaan beekan ni dubbatu. Hidhamtoota kanneen keessaa hanga tokko maqoota isaanii kan dhaqqabe akka armaan gadiitti kan isinii dhiyaatu ta'a. Tokkoffaan obbo Abdurrahmaan Ibrahim Muhammad naannoo magaalaa Sanaa ganda Kabjii jedhamtutti bara 2017 keessa qabamee hidhamee ture. Waggoota 3 mana murtiitti deddeebi'aa erga tureen booda mana murtii akka ittiin shakkamee himatame irraa walaba godhatee jira. Garuu hanga har'aa mana hidhaa Al-Markazii keessaa osoo hin bahin achuma jira jedhe. Lammaffaan obbo Abdallaa Daawud Muhammad magaalaa Sanaa naannoo Kabjii jedhamtu keessatti bara 2017 keessa qabamee hidhamee ture. Waggoota 3 mana murtii deddeebi'aa erga tureen booda mana murtii akka ittiin shakkamee himatame irraa walaba godhatee jira. Garuu hanga har'aa mana hidhaa Al-Markazii keessaa osoo hin bahin achuma jira. Sadaffaan obbo Nuuraddii Yaasiin Kamaal naannoo magaalaa Damaar jedhamtu bara 2017 keessa qabamee hidhamee ture. Waggaa 3 mana murtiitti deddeebi'aa erga tureen booda mana murtii akka ittiin shakkamee himatame irraa walaba godhatee jira. Garuu hanga har'aa mana hidhaa Al-Markazii keessaa osoo hin bahin achuma jira jedhe. Baqattoota dubartoota mana hidhaa keessatti rakkifamaa jiran keessaa muraasa maqaa isaanii arganne. Tokkoffaan aadde Aayishaadha. Lammaffaan aadde Iftuu. Sadaffaan aadde Ibsituudha. Baqattoota dubartoota Oromoo kanneen lakkoofsaan 15 ol tahan mana hidhaa Al-Markazii keessa jedhamu keessatti yeroo maqoota nama 3 qofa argan. Fuula duraaf kanneen hafan akkuma arganneen isinii gabaafna. Kanaaf qaamni dhimmi kun ilaalchisu martinuu baqattoota Oromoo kanneen mana hidhaa biyya Yaman keessatti rakkataa jiran kana akka dirmattaniif waamicha isiniif goona.